Video editingi kutaa salgaffaadhaan video ajaa'iba isinii qabadhee dhufeen jira. Video har'aa kana keessatti studio haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti kan waliin ilaalu ta'a. Isinis akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Gaaffii namoota baay'eeti studio irra deebi'ee nuuf dalagee haala nuuf galuun haala salphaa ta'een naan jedhanii waan na gaafataniif irra deebi'ee anis isinii qabadhee dhufeen jira. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Egaan jalqaba irratti akkuma hundi keessan beektan create new kana fayyadamnee 16:9 ka jedhu kana fayyadamuudhaan next tuqnee studio ajaa'iba Kain Mastery keessatti eegallee Kain Mastery keessatti waliin xumurra daqiiqaa xiqqoo keessatti next tuqannee background duwwaa takka fedhu kalara gurraacha haa ta'u fedhu adii haa ta'u kalara feetan takka fudhattanii dhuftu. Backgroundin kun waan nuti irratti walitti qabannee hojjennuuf nu fayyada beeziidha hundee hojii keenyaa tahaa jechuudha. Kanaafuu an callisee kala halluu adii kana takka filadhee haseenu ergan filadhee booda fuuldura irra tuquudhaan fuula dura isaarra harkiseen bakka kanarra tuquudhaan bakka halluu keelloo kanarra harkiseen daqiiqaa takkaan hagahu video daqiiqaa takka ittiin edit gochuuf jechuudha. Daqiiqaa takkaan gaha amma harkifadhee daqiiqaa takkaan gaheen jira. Duubatti deebi'uudhaan layerii irra tuqnee layerii immoo fudhannee dhufnaa jechuudha. Layerii studio nu barbaachisu studio hojii keenya hojjechuuf nu barbaachisu layerii tuqnee studio san fudhannee dhufna. Studio akkamitti akka buufattan telegramii kiyyarra isinii kaaheen jira video isa duraanii jechuudha. Amma studio tokko filadhee studio san geessee itti galchuu backgroundii seensifannee jirra. Studio salphaa takka isiniif haa filadhu. Studioon kun akkanatti nu dhufee jira. Harkifnee guddifannee iskiriinii guutuurra kaayyanna. Studio fudhannee dhufne kana iskiriinii guutuurra godhannaa jechuudha bakka kana qabnee harkisuudhaan. Erga godhannee booda wanni itti aanu chroma key'dhaan bakka magariisaa sana irraa balleessuu fi harkisanii geessanii adii kanaan adii daqiiqaa tokko jala kaayyanne kanaan wal qixxeessu. Ni harkifnee haga dhumaatti geessinee backgroundii jalaa qabnu adiin jala jiru kanaan wal qixxeessinee dhaabna. Amma adii fidannee backgroundii fidannee sanaan booda kalara irraa balleessina. Kalara magariisa duuba isaa jiru kana irraa balleessinaa jechuudha magariisa bakka kana jiru. Kanaafuu maal goona sarara studioon irra jiru kanarra tuqnee chroma key waan jedhu onii goona irra tuquudhaan. Yeroo nuti chroma key kana banne irraa bada. Kalarri yookaan halluun duuba isaa ture sun irraa bada. Amma irraa dhabamee jira. Qulqullaa'ee jira jechuudha. Yeroo irraa bunnu adii duuba jirutu nu mul'ata irraa deemsisuu dandeenya. Bakka adii kanarra suuraa yookaan viidiyoo kaa'uu dandeenya. Ammaaf suuraa haa kaa'u. Layerii tuqee miidiyaa tuquudhaan ammaaf suuraa haa kaa'u. Ittaanee viidiyoodhaanis isinitti agarsiisa. Viidiyoodhuma kanarratti jechuudha. Viidiyoo feene duuba ofii keenya irra dubbachuu dandeenya. Ammaaf suuraa irra haa kaa'u. Suuraan kun waan bal'ateef xiqqoosii crop haa godhu. Croppiin ni jira. Croppii kana tuqee xiqqoosii irraa haa hir'isu. Akkuma kanaanis kaa'uu ni dandeenya garuu waan xiqqoosii bal'ateef irraan hir'isa. Ergan irraa hir'isee booda geesseen bakka adii sana bakka silaa viidiyoo kaa'uudha yookaan immoo suuraa kaa'uudhaan nu kenname sanarra geessinee keenya jechuudha. Erga sirriitti irra keenyee booda sarara suuraa kana irra tuquudhaan harkifnee stuudioodhaaf adii jalqaba fudhannee dhufne saniin wal qixxeessinaa jechuudha. Harkifnee geessinee wal qixxeessina. Sararri keenya sadii ta'e backgroundii jalqabaa jira, stuudiyoo jira, suuraa jira. Sanaan booda tuqaa sadan kana tuquudhaan send to back ka jedhu kana tuqnee gara duubaatti erginaa jechuudha. Amma suuraan duuba deemee jira. Osoo olii gad deemsifne stuudiyoo duuba jira. Stuudiyoo duuba deemee jira jechuudha. Suuraan sirriitti deemee taa'e. Suuraan sirriitti galee jira. Sarara sadii godhannee jirra. Sarara stuudiyoo, backgroundii fi suuraa galfanne. Amma layerii tuquudhaan viidiyoo fudhannee dhufu. Sarara diimaa keenya jalqabarra dhaabne, jalqabarra duwwaarra dhaabne layer ka jedhu kana tuquudhaan viidiyoo fudhannee dhufnaa jechuudha. Layer erga tuqnee booda miidiyaa tuqannaa, miidiyaa tuqnee video itti galchuu feenu sana fudhannee dhufna. Video yeroo fudhannee dhufnu videoon akkanatti nu dhufu. Carqiin kun maallaqni isaa rakasaa carqii kana osoo bitattanii baay'ee bareedaadha. Carqii magariisa kana jechuudha. Amma videochi dhufee jira yoo dheeratee irraa murtanii gattu waa takka rakkina hin qabu sun irraa muranii gatuudha. Yookaan immoo kaan kajalaa sadanuu dhedheeressu. Sanaan booda sarara viidiyoo irra tuquudhaan chroma key'dhaan waan duuba isaa jiru irraa balleessina. Chroma key yeroo nuti bannu magariisa waan ta'eef ofiifuu irraa badaa jechuudha. Lakkoofsa kana sirreessuudhaan akka inni sirriitti ifee mul'atu gochuu dandeenya. Amma nu dhufee jira geessinee xiqqeessinee irra kaahu. Bakka hin taane yoo keenye sirriitti dhufee hin mul'atu. Teessuma saniin teessuma stuudiyoo irra jiruun wal fakkeessineeti kan nuti kaahuu qabnu. Crooppii irraa gochuu dandeenya haga ta'e yoo feene jechuudha. Erga crooppii goonee booda xiqqoosii
bakka aganni bakka deemee qabatutti ni sirreessinaa jechuudha. Bakka sirrii ta'ee qabsiifnee waan viidiyoon sun teessuma san gidduu jiru fakkeessuu qabnaa jechuudha sirriitti. Xiqqoosii magariisa kanarraa haa balleessuu lakkoofsa kanaa siif harkisuudhaan amma qulqullaa'ee jira bareechee jechuudha sirriitti tahee jira amma yeroo play goonu wanni hundinuu amma akka ajaa'ibaatti sirraa'ee jira sagalee irraa miutaa godhu sagalee isaa an waan hin fedheef miut godhee amma taphachiisee isinitti agarsiisaa jira akka ajaa'ibaatti kan nuti suuraadhaan hojjenne suuraa dhimma irratti dubbannu san duuba keenyee hojjechuu qabna suuraadhaan kan nuti hojjenne akka ajaa'ibaatti tahee jira akkuma isin argitan sirriitti qulqullaa'ee waan istuudiyoo san keessa teessee dubbatte fakkaata viidiyoo haala kamiin duuba isaa kaahuu dandeenya ka viidiyoos waliin ilaalla sirriitti suuraa duuba isaa jiru kana irraa balleessuudhaan viidiyoo akkamitti finnee keenya yeroo tokko dhimma adda addaa irratti dubbata amma suuraa kana irra tuqee diileetii haa godhu irra remove haa godhu viidiyoo duuba keenya irratti dubbachuu dandeenya sanaan booda leeyarii tuqee miidiyaa kana tuquudhaan viidiyoo tokko fidee haa dhufu viidiyoo kana fidee dhufe viidiyoo kana geesseen bakka adii naa kenname sanarra geessee ka'a bakka adii naa qopheeffame jechuudha bakki adiin kun duuba viidiyoo kanaati kan inni ta'uu qabu akkasuma duuba istuudiyoo ta'uu qaba tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan send to back ka jedhu kana tuqaa jechuudha amma gara duubaa deeme viidiyoon kun sirriitti duuba deeme duuba irra taahee jira suuraa kana yoon fedhe viidiyoo istuudiyoo itti hojjechuudhaaf fidadhe kana guddiseen bakka qabsiidhaa fedhu gara gamaatiin hinkaa fedhu harka bitaatiin fedhu gara mirgaatiin karam fedherra geessee kaahee itti fayyadamaa jechuudha namni istuudiyoo kana keessa taa'aa jiru viidiyoo duuba isaa jiru kanarratti dubbataa jira jechuudha viidiyoo adda addaa akkasuma suuraa adda addaa walitti hidhuudhaan finnee duuba keenya dhimma sanirratti dubbachuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitan haala salphaa taheen viidiyoo finnee duuba keenya kaa'uu suuraa waan feene haala feeneen achuma irratti istaayila adda addaa itti horuudhaan viidiyoocha sirriitti miidhagsinee idiitii gochuu dandeenya. Barnoota istuudiyoo kana kanin irra deebi'ee dalagaa jiruuf gaaffii namoota baay'ee waan taheef kutaa sadaffaa kan istuudiyoo qofa jechuudha viidiyoo editingii kutaa salgaffaarra jirra istuudiyoo garuu kutaa ittaanu irratti istuudiyoo diizaayina biraatiin ammallee akka inni sirriitti isiniif galutti kutaa ittaanu irratti isinii qabadheen dhufa hunda keessanuu barnoonni viidiyoo editingii keessattuu istuudiyoon hojjechuun bareechee isin fayyada viidiyoo adda addaa duuba keessanii dhimma adda addaa irratti yeroo feetanitti dubbachuu dandeessuun isiniin jedha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura